guyyaa tokkotti riyaala wal dorgommiidhaan qarshii meeqa buustee Oromiyaa miidiyaanii Turkii bantee gibrii isaa kaffalaa yeroo wayyaaneen 50 cufte 100 barsiisaa ijoollee Siwiidii tasiin ga'e. Anaa miti ka dubbate Jawaari. Har'a mootummaan Dr. Abiy kaleessa yeroo lolaan miidhamu birrii miliyoona meeqa gannaqxee biyyaaf kan gumaachitu ijoollee biyya Siwiidiiti. Hajiraatu wallaahi. Qabaa biyya kanaa nurraa fi xeeroo kana rakkina keessa nu dhaabe yoo xiqqaate namoota 200 200 biyya kanaa galte malee biyya jiraachisteetti ijoolleen biyya kanaa. Garuu warri mootummaa fi Jawaarii wal lolchiisaa jirullee ijoollee biyya Suudii kana diina kan shanee qallabu jira jedhee akka mootummaan nu gatu godhee ture. Garuu haqni keenya bulee turee mul'ate jechuudha. Haqni ijoollee kanaa mul'ate mana hidhaatti kan mul'uu taate biyyatti galte. Sana jechuun maali? Isin hamburgerii quuftanii dhugaatii keessa irraa gad ergistanii sammuu ofsaachooftanii hiriira balbala faranjii dhaabattu yeroo hunda. Mastigoo Abiy har'a biyya rabsitu bora biyyiin faarsitu faranjiinuu sin tuffattee qabsoo keessa maali sabni akkasii? Maali sabni akkasii? Oromoo ittanii himattu Amaarreesi Abiy jetti. Amaara jettee dhufti. Oromoonasi Abiy jedha. Maali sabni camalaaqaan akkasii itti faranjiinuu kanaa wajjin hin rakkatinaatte amma waa'ee keenya iyyuu dantaa dhabdee jirti jechuudha. Maaliif? Ofitti amanamummaa hin qabnu bishaan gabatee irraati. Jawaaroo badhaadhina ta'e Jawaari namatti amantanis. Maarroo yoo badhaadhina ta'e ooyi maarroo badhaadhina malee namni biraan jiru. Of taatanii jiraachuu hin dandeessan saba of ta'ee jiraatu. Namatti amanuu keessaa bahuu dadhabdan. Waan sammuu keessan Jawaar jedhu, waan sammuu keessan Abiy jedhu, waan sammuu keessan Maarroo jedhu dhiistanii, waan sammuu keessan saba jedhu tuu godhattanii yeroo kaminuu rakkattan akkas taatan jechuudha. Bishaan gabatee irraa asii qabdanii amma Jawaar osoo buru an badhaadhina jedhee gabbee labse hawaasni miliyoonni badhaadhina ta'eera. Maal jechuudha? Jawaar irra deemaa jechuudha. Yoo Maarroon bor harka kennee galee badhaadhina jedhee ooyi Maarroo malee waan jiru warra jedhu jira. Badhaadhina taaneerra biyyi bilisoomeera. Kana jechuun namarratti bilisoomtanis. Gaafa guyyaa 5-10 hin turre akka waan Maarroon fooqii Finfinnee fuudhee sii kennu. Akka waan Maarroon daandii karaa manatti sii baasu. Akka waan makiinaa beeyitii sii kennutti of ilaaltaa jechuudha. Sanaa miti. Saba ta'e jiraadhu yeroo kamuu. Jawaaris jaalladhu Maarroos jaalladhu. Na fayyadu. Qabsoon jiraa na fayyadu. Dorgommiin jiraa kun borbu'aa buusa jettee waa yaaddee irraa fayyadamaa ta'uu dandeessa. Callistee namatti namaninati. Namatti amanuutti simmiidha. Aan akka kiyyatti jara hundayyuu nan jaalladha. Iddootti na fayyadan qaba. Dorgommii jiraa immoo nan ilaala. Bakka jiraan ilaala. Maarroo Abiyyi Maarroo dadhabee jedhee murteessuu hin danda'an. Dirreetti waliin baane ammallee dhoksanii warra jalaatu walaleelaa jira malee jarri sammuudhaan dorgomuu hin dandeenye. Kursii waliin banne Abiyyi illee of hin kennine beekadhu. Sammuudhaan dorgomuudhaaf waan abaa'uun gaafate sana dirree banee fi deemokiraasiidhaan akkuma dheengadda nafxanyaan paarlaamaa keessatti mootummaan kun kufuu qabaa maaluu qaba jedhu innis qineedhaan itti deebisu jechuudha. Daljeessi tokko muuzii fi qarshii ammana yoo wal bira keesse muuzii sana fudhatti birriin sun muuzii hanga 10 hanga bitu hin beektu waan sammuusii ta'e Amaaratti qoose sammuudhaan taphatanii baanii jechuudha. Namni keenya akka jaldeessaatti yaadu sun maal jedha? Abiyyi ni dhuukana. Kun hidhamuu qabdi. Kun wachuu qabdi. Sammuun keessa sammuu affanamaa ammallee deemokiraasii hin banne ta'ee jira jechuudha. Har'allee Maarroo fi Abiyyi wal bira ta'anii taphachuu hin dandeenye. Jawaarii fi Abiyyi wal bira ta'anii siyaasaan taphachuu hin dandeenye. Eenyutu mo'atee eenyutu jabaadhaa? Dirree waliin banne sodaatti jiru. Abiyyi illee of hin kennin amma wanaatti. Baqatee jira. No dirree hin banneef jechuudha. Deemokiraasii godhee. Kottaa yaadaan nu mormaa jedhe malee abaa'oon maal barbaadaa? Deemsa kamiirraa barbaada? Bakka kamarkaa barbaada? Yaada inni dhiyeesseef sana fudhatama godhachisuu hin dandeenye. Walii nama namne jechuudha. Wal sodaatu jiraa jechuudha. Kanaafuu maal godhan? Qawweedhaan dhoksanii wal ajjeesuu, miskiina ajjeesuu ta'e jechuudha jireenyi. Ijoolleen keenya mulluu taate jechuudha akkasitti. Obboleessa ajjeesaa jira. Har'a obboleessi koo ija diimaadhaan na laala. Ija diimaadhaan na laala. Maaliif? Nuti Oromoodhaa bara. Siyaasuma jirri nurratti qalqan kana bara 2018 nutti dhufeenne obboleessi wal jibbaa jechuudha. Ija diimaadhaan wal laala. Diinaaf wal kennaa jira. Dabarsee wal kennaa jira. Siyaasni bara 2018 asii dhugaa rabbi sammuu nu cufe. An akka kiyyaatti dibbee abbaa fedhee miti. An dibbee Abiyyi keetii miti, dibbee Maarroo keetii miti, dibbee Jawaar keetii miti. Jawaarii lubbuu kiyyarraa waan hin jaalladhu hin qaba. Dhugaan ni kaleessa sabaa hojjete. Saba kana hangam akka ceesise. Galanni isaa kaleessaa namni galata namaa hin beekne galata rabbii illee hin galchu akkuma jedhame. Deemsa inni kaleessa deeme yoomillee na keessaa baduu hin danda'u. Maarroon illee har'a bosona lixuunsaa dhugaasaa argaan jira. Sakka Maarroo dhiisiiti
sararkaa sin akka keenyaa galte godina irratti hin doorsifamti bar. Inni dhamti. Namni ofitti qabee nama gorsee nama mansiisee yaada ofii nama fudhachiisaa mi? Har'a kaabineen hudduu keessa si dhiitaa jechuudha. Akka waan dhiitichoon nama sirreessu ittuu diina si godhee akka tabdii mootummaa kanarraa muratu si godhaa jira. Har'a Finfinnee yoo itti deemokiraasii guddaa jira. Abiyyi wanni inni labsu qophaa wanni kaabineen murteeffatanii hojjetan qophaa. Gara dhabne jira keenya. Kanaaf arraba kana dhiisa ani waan kana siniin jechuu barbaada. Gara biraatiin dhaloonni seenaa barachuu barbaadan warri arraba qofa taatan seenaa ofii barannu kitaaba kana sidii fideen jira. Keessattuu ijoolleen keenya ijoollee shanan gibee kanan jedhu manarraa kaa qabayni. Namni kaminuu manarraa kaa ollarraa kaa. Please kitaaba kana bitadhaa dubbisa. Yoo dubbisuu dadhabdanillee obboleewwan keessan biyya keessa jiran akka qalleeyyiidhaaf qarshii 1,000 jechuun riyaala 40 bitaatii seenaa keessan kana dubbisa. Kitaabni kun utuu sin qabu yeroo kana keessatti kaleessa waan baay'ee jennee arrabsamaa turre. Jimma bunarraa kufee du'e. Jimma qabsoo maalii keessatti du'e. Jimma maal godhee jira jennee waan baay'ee dabarsinee jirra dhalootaan jechuudha. Garuu dhagnee arrabsinaa osoo hin taane kitaabni kun seenaa goototaati. Gootonni kuni wantoota keessatti du'an qabu. Fakkeenyaaf abbaan Hundeessaa Abbaa Gibee kan jedhu kun namni kuni lola dargii irratti injifannoo akkamii akka galmeessee nama jabaa akkamii akka ta'e seenaa keessattuu namoonni naannoo Jimmaa ni beektani. Akkasumas Sultaan Abbaa Joobir yeroo